kabajamoo hordoftoota keenyaa qophii keenya mata dureen isaa sirna gadaa jedhu kutaa arfaffaa kan isiniif dhiyeessinu akka armaan gadiitti ta'a. Qaalluu fi ayyaantuu sirna gadaa keessatti qaalluun jaarmiyaa dursa amantiilee yoo ta'u, isaa gaditti dursitoonni amantiilee jaarmiyaa xixiqqaa waayyuu fi ayyaantuu jedhaman ni argamu. Jaarmiyaan qaalluu abbaa muudaan kan hoogganamudha. Qaalluun gosa hunda keessaa kan jiru yoo ta'u, qaalluu hangafti kan warra Odiituu yoo ta'u, kan biroo kan qaalluu Beereeti. Odiituu Maccaa, Tuulamaa fi Booranaa kan beekamu yoo ta'u, qaalluun warra Saphiiraas Tuulamaa keessatti ni beekamu. Qaalluun jala jaarmiyaaleen jiran keessaa ayyaantuun tokko yoo ta'u, waayyuun immoo lafee dugdaa qaalluu isa guddaadha jedhamee beekama. Iddoo tokko tokkotti immoo waayyuun bakka qaalluun ta'anii uummata hoogganu. Ayyaantuun qaama namaa irratti miidhaa geessise tokkotti karaa bakka bu'aa isaa dhaamsa erguun beellamaan akka dhiyaatu taasisa. Waayyuunis nama miidhaa geessise qofaatti erga dubbiseen booda qaama miidhamaa bakka bu'aa isaatiin yookiin qalaaxeen waamsisuun beellamaan akka dhiyaatu taasisa. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota keenyaa hanga qophii kan biraa walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Akkasumas chaanaalii kana sabiskiraabii, laayikii fi sheerii gochuun namoota biroon akka nuuf geessitan abdii goona. Fayyaa nuuf ta'a.